Viidiyoo kana argaa jirtu miti? Isa isin argaa jirtan kun eenyu isinitti fakkaatu? Eenyu isinitti fakkaatti? Intalli Dubumbusheen, intalli Bareen, intalli fakkeenya shamarran biyya Arabaa hundaa ganni Oorootti jechuudha. Mee namni ganni Ooroo hin beekne koomentii jalatti ani hin beeku jedhaa barreessaa. Ganniin eenyu? Ganniin nama akkamiiti? Ishiin dubartii akkamiiti? Warroonni gaafii isinitti ta'e hedduun jiraachuu dandeechu. Ashama harka fuudhe kabajamtoota daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa qabu nagaa fayyaa kooti. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa ka walitti deebinee irraa dhallee jechuudha. Viidiyoo kana immoo hanga dhumaatitti like, share, subscribe gochuudhaan micinaa dhaabbadhaa isiniin jechuu jaaladha. Jidduu kana sababa ayyaana irreecha kabaja Dubaay irratti kabajameen sababeeffachuudhaan namoonni baay'een qeeqaa dubartii cimtuu dubartii ogeetti irratti qeeqa adda addaa kaasaa jiru jechuudha. Kun gaarummaa haasa'a, kun immoo badooma haasa'a. Ganni Ooroo bifti ishiidhaaf qaanyii miti. Mee amma warroonni ishii qeeqxan kun bifti Waaqayyoon isinii uume. Uumamni Waaqayyo isiniif qaanyiidha. Warroonni fiiltarii keessatti dhokattanii bifa keessan as baasuu diddanii teechanii bifa keessan fakkeessitanii fiiltariidhaan as baatanii yeroo hunda odeechitanii bifti keessan inni waan isin uume, inni ardiif samii uume, inni hunda keenyan uume, inni Waaqayyoon biyyeerra hundi keessanuu biyyeerra akka uumamtan ni beektumi. Hundi keenya biyyeerra walqixxeen uume Waaqayyo. Ati gurraattiidha, ati diimtuudha, ati akkasii dhedhee Waaqni namni ofii keetii annan diimadha diimachuun qaba jedhee namni ofii isaatii of uume hin jiru. Ani gurraacha'uun qaba jedhee namni ofii isaatii of uume hin jiru. Ani immoo bareeduun qaba jedhee namni ofii isaatii of uume hin jiru. Ani fokkisuun qaba jedhee namni ofii isaatii of uume hin jiru. Hundumaayyuu bareedas, bushaas, gurraachas, diimaas, maaliyyoos kan uume Waaqayyo jechuudha. Isa ardiif samii uume malee namni of uume hin jiru. Egaa gannimmee waan namoonni isheen jaalanne namoonni jibba ishee qaban kaameraa dhossanii kaameraan inni yoo beektan jechuudha. Kaameraan orijinaalii fi immoo lormaan ta'e garaagarummaa qaba. Amma ganni Ooroo yaa ta'uti mee warroonni gannii fakkaattan namoonni bifa akka gannii qabdan namoonni haalan akka gannii jirtan namoonni amalaan gannii fakkaattanii takkaan keessan as ba'a. Eenyuunillee haalan bifaan amalaan ganni fakkaatu. Ganni yoo itti dubbatanis namatti hin dubbattu. Yoo arrabsanis deebii namaan kennitu. Tuffattee nama bira darbuudha jechuudha. Hagam miidiyaa fayyadamuu jammare ganni nama arrabsitu argeen beeku jechuudha. Ganni nama gorsitu malee. Ixxaabii luka ganni kan hin geenye maratu asitti dhufee ganni qeequu yaala jechuudha. Mee deemiti haga ishii fiiltarii daakuu keessa teechee haga isheetti waa ishee dubbachuu muddamtu deemi mee dhiqadhuuti of ilaali. Deemi mee filadhuuti of ilaali. Waa'ee namaarraa haasa'uun duratti waa'ee kee ilaali. Qubaa tokko namatti yoo garagarchitu qubni afur akka isinitti garagaru hin dagatinaa jechuudha. Jaalattanii jibbitanii takkittiin namaa ganni Ooroo hin geechanis ishiidhaan hin madaaltanis jechuudha. Eenyullee taanan. Kanaafuu jechuudha namoonni jaalala ishee hin qabne namoonni jibba ishee qabanii kaameraa dhossaadhaan kaameraa orijinaalaan viidiyoo kana ishee waraaban. Ishiinuu hin beektu akka ishee waraabaa jiran hin beektu. Sanirraan immoo nama aarirra jirtudha. Akka waraabaa jiran surumaa quba hin qabdu jechuudha. Kanaafi warroonni qeequu ishee barbaadan kun dafee shutii godhatee kun dafeeti immoo viidiyoo waraabbate jechuudha. Garuu qaama ishee keessatti jechuudha. Qaama ishee keessatti yeroo laaltanii wantuma feekii tokko ishee irratti argitanii jirtu. Wanna feekii ta'e tokko ishee irratti argitanii jirtu. Rifeensi ishee feekii ofirraan qabu, bifti ishee feekii ofirraan qabu, daakuu ofirraan qabdu, qaamni ishee feekii ofirraan qabu, wanna qaqaxxalatan tokko ofirraan qabu jechuudha. Kan ishiirraa mul'atu sun hundi qaama Waaqni uumeef malee qaama feekii ofirraa hin qabdu jechuudha. Ganni jechuun dubartii cimtuu fi biyya Joordaan biyya macarrashaa keessa teechee nama Adaamatti mana ajaa'ibaa mana kaartaa pilaanii qabu ijaarsifatteedha jechuudha. Ganni jechuun
dubartii kaayyoo qabeetti Joordaan irraa gara Dubaay deemtee nama of dandeechee suuqii banatte jechuudha. Ganni jechuun dubartii cimtuu ijoollee hedduu rakkoo keessatti kufan rakkoo keessaa baaftedha. Ganni jechuun xiqqaa guddaadhaaf kan boochudha. Ganni jechuun kiristaana musliima osoo hin jedhin hunda faana kan dhaabbattudha. Ganni nama akkanaati. Ganni jechuun keessi ishii qulqulluu, gubbaan ishii gurraacha, keessi ishii adii jechuudha. Namoonni tokko immoo gubbaa addaatanii kan keessa gurraachatantu baay'ata. Qaamni waan namaa uume eenyuunillee ittiin saalfatu jechuudha. Waaqni na uume, waaqan na uume. Kanaafuu qaama ofiitti saalfachuun hin jiru. Ofii fi akka waaqayyo uumaan keenya biyyee xafaxafee nama uume isintu of uume. Kanaaf jechuudha osoo waan waaqa keessa seenuu baattanii baay'ee tokko nama toltu turte. Warroonni ganni qeeqxan kun immoo dhiqaa luqashii warra hin geenye qofaadha jechuudha. Warroota as teechanii maaliif akka jiraattan, maaliif akka hojjettan, akkam akka gootan kan hin beekne, jireenya keessan akkamitti akka ooftan kan hin beekne, asitti jaanjoftanii dhiirri sin attaallalee qaama keessa si waraabsisee miidiyaa irratti sin baasa. Akkasumas immoo dhiirri birrii keessan isinirraa nyaatutu ishii qeeqa jechuudha. Qeeqxanii dhiistanii immoo ishiin hin kuftu, har'as borus ni kaati. Akkuma namni jibbutti baay'atu kan jaalatus baay'atu jira. Ani dubartoota shamarran biyya Arabaa keessaa fakkeenya guddaa namni godhadheetoo dhaabbadhee nama akka kanaa ta'uun qaba jedheetoo ofitti amanee jiraadhu tokkoffaan ganniidha jechuudha. Dhugaatti yoo dhaabbannee dubbanne. Immoo maal rakkoo qaba? Mee warri qaama keessan qaamni waaqni keessa isinii uumetti warroonni qaanoftan as baatee annan qaama kiyya kanatti jira dubbadhaa. Qaamni ofii fuulli fi nyaanni dhossaan qabu jedha Oromoon. Fuula ofiitti wanni qaanoftu hin jiru. Gurraachummaa ofiitti wanni qaanoftu hin jiru. Waaqa si uumetu ishiis uume. Mee warroota adii kana fudhanna. Warroota nu jara nu biratti hojjennu jechuudha. Mee gaafa daakuun dibanne fuulli isaanii adiidha. Ni addaatu. Gaafa garuu daakuu isaanii dibanne jarri ni bareeddii addaatte. Baay'ee fokkisu jechuudha. Waan nama nyaatan fakkaatu. Gaafa daakuun diban, gaafa loorummaan qaama isaanii saniin ta'an gubbaa yaa addaatan malee addeenyi isaanii qaamni isaanii bifti isaanii hin bareedu. Gurraachomni keenya immoo baay'ee bareedna jechuudha. Waa osoo hin dibatin, waa osoo ofitti hin dibin daakuu gandaa osoo laqallaqatin bareeda addaa qabna jechuudha. Addeenyi bu'aan qabu. Addaatteef hin bareeddu, diimatteef hin bareeddu, gurraachofteef hin fokkistu. Namni gurraachi immoo baay'ee bareeda. Anis jammara nama gurraacha baay'een jaaladha. Har'as borus nama gurraachi baay'ee natti tola jechuudha. Hundaa'uun natti tola namni gurraachi. Maal rakkoo qabaree ganni yoo gurraachifte cubbuu qaba? Cubbuun qabu jechuudha. Isin warri miidiyaa irra teechanii tiktookii eeddanii akkanumaan nama mataa namaa gadi garagalchitanii waanuma xiqqoo ajandaa qabattanii fiiddanii nama rattaasaa ooltanii osoo waan namaa haasa'uu dhiistanii jireenya mataa keessanii jiraattanii osoo miidiyaa tiktookii irra ooluu baattanii bakka si fayyadu ooltanii warroonni sammuu duwwaa jechuudha. Warroonni sammuu hin qabne hundaan hin jenne warra sammuu hin qabne akkanumaan bakkuma argitan ooltanii osoo bakka namni sinirraa madaalu bakka jireenya keessan fooyyessuu danda'u osoo ooltanii kan akka keessanii kan maqaa namaa nyaachuuf deemutu miidiyaa kanarratti shamarran biyya Arabaa jedhamee walitti qabee sin wajjin nu arrabsu jechuudha. Warroota akkanumaan maaliif akka hin jiraanne hin beekne bara kan nama arrabsullee sin kan waan hin taane hojjetullee sin kan maallaqa qabachuu hin beeknellee sin garuu shamarran biyya Arabaa jedhanii bakka tokkotti walitti qabanii gaafa nu arrabsan ana kana bichaatu na guba jechuudha. Kanaaf jechuudha ganni abbaa feete caalti. Kan harreen qabne gaangee namaa tuffata jedhan. Kan aga ganni ga'uu dadhabetu ganni tuffata. Kan bifa ganni hin qabnetu ganni tuffata malee namni aga shii tokkollee hin tuffatu jechuudha. Osoo qabaattee hin tuffattu kaa dhabdeeti dhabatsi tuffachiisa. Akkasii siniin jedha. Kanaaf nama qeequu dhiisaatii waan nama hojjechuu dhiisaatii maaliif akka jiraattan beekaatii jireenya mataa keessanii oofadhaa malee waan namaarratti duuluuf fiiginaa hin muddaminaa waan hundumaa beekaa deemaa. Ani viidiyoo akkasumarra nan qola waan